Berenda. Nisha, up. Oh. Sekarang nak kau boleh tunjuk, nak macam apa dia?
hojjetaa wangeelaa Salamoon Xilaahuun. Hojii har'a hojjetamaa jiru irratti maaltu isinitti dhaga'ama? Hojiin irra waldaan warra wangeelaa Makaana Yesuus magaalaa Gimbiitti argamtu hojjechaa jirtu. Inni jalqabaa qulqullina magaalaa qulqulleessuu, itti aansee immoo namni jireenya isaa qulqulleeffate Yesuus Kiristoosiin fayyisaa jireenya isaa godhatee kan hin fudhanne dhugaa kan akka inni hubatuuf akka inni fudhatuuf kanaan dura immoo Yesuus Kiristoosiin fayyisaa jireenya isaanii godhatanii gara booddeetti kan deebi'an dhugaa kana hubatanii gara dhugaa wangeelaa kanatti deebi'anii jireenyaaf akka isaan of qopheessan dhugaa ba'uu ta'uu isaan hubadha. Kaayyoon hojii kana maalidha? Hojii kun akkuma amma dubbadhe Yesuus Kiristoosiin namootatti mul'isu namni jireenya isaa xuraa'ummaa magaalaa keessa jiru akkuma qulqulleessinu xuraa'ummaa jireenya isaa keessa jiru qulqulleeffatee waggaa moofaa kana keessaa waggaa haaraatti yeroo darbu jireenya haaraadhaan hafuura haaraadhaan akka inni ce'u kan mirkaneessudha. Nus akkuma kana xuriidha jechuun keessi keenya xuriidhaan jedhame akka footi maaliif dura of qulleessa mucaan namaa naa kanaaf akka lammata barumsa ta'ee fi namooti balfaaddoo hin taanetti hin gadne qodaa gogaa keessa kaa'anii bulchiinsi magaalaa immoo makiinaa qaba balbala isaanii kaa'anii makiinaatti akka isaan gatan. Kaayyoon guyyaa har'aa walumaa gala egaa waggaa haaraa laalchisee qaamni bara ji'a 12 finnee waggaa haaraatti deemuu fennaa egaa kun qabsoo guddaadha jedhee yaada. Kana jaalaa. Hojiin kun baay'ee waan namatti toludha. Waa waaqayyottis toludha. Fakkeenyaaf ammaa nuuni kosii kana qulqulleessuudhaaf baane kosii qofaa miti. Kan qulqulleessuu qabnu ofii keenyaaf qulqulleessu. Kosii sana dabaree ofii keenyaaf qulqulleessu magaalaa keenyas qulqulleessu. Ummati amma kanatti ba'ee waaqayyoon waaqessaa gar tokkoon immoo kosii qulqulleessu ofii isaa of qulqulleessaa adeemuun baay'ee waaqayyo birattis nama birattis hojii dinqisiisaa fi hojii gaariidha jedhee fudhaa. Kaayyoon isaa guddaan inni waldaa Makaana Yesuus Gimbii Jorgoo qopheessite kuni kaayyoon isaa lamadha. Innis tokko magaalaa qulqulleessuudha. Inni lammaffaa immoo keessa keenya qulqulleessuudha. Waaqayyo wajjin bara isa dabarsine kana bara isa dhufutti akka tokko taane matii keenya tokko ta'ee hundumtuu wal qabatee hojii akka hojjetuuf kana kaayyoon isaanii guddaan. Dhaamsa inni qabu ammayyuu magaalaa keenya qulqulleessuudhaan namoonni immoo ina manin jiran akka gara waaqayyootti dhufanii waaqayyoon fudhatan waaqayyoon akka amanatan fayyisaa lubbuu isaanii akka isaan godhatan dhaamsannaam. Ameen. Dirribee Raggaasaan jedhama. Kana dhufe burqaa Gimbirraan dhufe. Guyyaa har'aa kana geenyee galateeffachuudhaaf guddaa baay'isnee baay'ee qayyoon galateeffachaa akka jirutti naannoo keenyarraa kosii kaasaa arataa qabannee akaafaa qabannee gasoo qabannee baanee bobbaanee waan garaagaraa kaasaa dhufneerra. Haa ta'u iyyuu malee kanarratti immoo kana duwwaa utuu hin taane akka yaada keenyaatti jibbis akka inni hin jiraanne jaalala ce'uu barbaanna. Waggaa haaraadha waan ta'eef waggaa haaraa kanatti yaada keenya jijjiirrannee jibba jiru ollaarraas mandaraas waldaadhaas akka inni gadhiisu barbaanna. Nuti ijoollee waaqayyoo waan taaneef tokko waan taaneef garaan keenya yaadni keenya akka inni tokko ta'uu barbaanna. Fuula kana duratti nyaataaf dhugaatii duwwaa utuu hin taane warri wangeelan dhageenyas dhaga'anii fayyanii akka isaan jijjiiraman barbaanna. Nuyi jijjiiramneerra maqaan isaa eebbifamu. Nuti amma irraatti geeddaramne Yesuus nu gargaaree kosii keessaa nu fuudhee rakkina garaagaraa keessaa nu baasee rakkina addaa keessaa nu baasee Yesuus nu dhaabeera. Obboloonni keenya warri kana hin dhageenye immoo kanarratti hundaa'anii waan garaagaraa hafuuraanis fooniis akka isaan eebbifaman hin barbaanna. Maqaan waaqayyoo eebbifamu fayyaa ta'a galatooma. Maqaan koo Kennisaa Haayiluu jedhama. Hojjetaa wangeelaa waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuus Gimbiiti. Guyyaa har'aa kanaa gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Waan hundumaarra kan caalu wangeelli waan hundumaarratti aboodhuuf gooftummaa qaba. Jireenya keenyaaf kan barbaachisu hundumtu wangeela keessaa dhokatee jira. Kanaaf namni jiraachuu barbaadu, guddachuu barbaadu, lafa yaade ga'uu barbaadu, gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyisaa dhuunfaa isaatii godhatee fudhatee
Yesuus Kiristoos wajjin jiraachuun barbaachisaadha. Maaliif biyyi lafaa kun amansiisaa miti waan ta'eef biyya lafaa kana keessa yeroo muraasaaf waan keessa jiraannuu fi waan yeroo muraasaaf keessa jiraannu kanaaf jennee jireenya bara baraa akka hin dhabne guyyaa har'aa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyisaa dhuunfaa isaaniif godhatanii kan fudhatanii akka isaan dhufanii fudhatanii waamicha isaaniif goonaa maqaa gooftaa Yesuusiin. Sirriitti akka teenyete. Jedhuudha. Miti immoo viidiyoo barbaadne maal jedhee? Yeroo gabaabaa barbaachaa jiran deemee. Tole galatoomaa jecha maqaan koo Fiqiruu Kabbadeen jedhama. Waldaan koo waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuus qabbannaadha. Guyyaa har'aa kana egaa Waaqayyoon guddaa kanan galateeffadhu. Bara 2016 kana xumura ji'a sadhumaa kana irratti waldaan warra wangeelaa Makaana Yesuus akka waliigalaatti labsii duula dhugaa ba'uu hojjechaa akka isheen turte beekamaadha. Keessumaa egaa guyyaa har'aa kanatti immoo xumura gochuudhaan magaalaa keenya qulqulleessaa dabarree immoo waan hin barbaachifne kosii cubbuu kosii hammeenyaa yaada namaa keessaa laphee namaa keessaa qulqulleessuudhaaf wangeela mootummaa Waaqayyoo qabannee isas dhugaa ba'aa magaalaa keenya qulqulleessaa turuun keenya egaa beekamaadha. Ammas itti dabaluudhaan akka waldaa keenyaatti waldaan keenya karoora qaba. Karoora inni qabus immoo wangeela mootummaa Waaqayyoo kana warra hin barin warra karaan dhugaan jireenyi gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ta'uu isaa hin hubatin biraan ga'uudhaaf kaayyoo qabna. Gara fuulduraattis immoo Yesuus Kiristoos karaa, Yesuus Kiristoos dhugaa, Yesuus Kiristoos jireenya akka ta'e namni hundinuu hubatee akka jiraatuuf waldaan keenya karoora mataa ishee qabdi. Nus har'as egaa ergaan nama kamii dhaamuu barbaade fayyinnis Yesuus Kiristoosiin duwwaadhaan malee maqaan ittiin fayyuun ilmaan namaatii kennamee samii gadittis addunyaa kana irrattis akka hin jirre macaafni qulqulluun waan ragaa ba'uufi nusi akka waldaa keenyaattis anis akka nama dhuunfaa tokkoottis nami hundinuu Yesuus Kiristoos karaa, Yesuus Kiristoos dhugaa, Yesuus Kiristoos jireenya akka ta'e hubatee isa karaa ta'e isa dhugaa ta'e kana duukaa akka bu'u dhaamsan dabarsa. Maaliifi Waaqayyo biyya lafaa kana akkasumatti jaallateedha. Isas immoo tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa kana jaallateedha. Kunis immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa qabaatu malee habaduun miti. Kaayyoon Waaqayyo ilma isaa tokkicha gara biyya lafaatti erge kun namni hundinuu Yesuus Kiristoos isa dhugaa, isa jireenyaa, isa karaa ta'e baree gara dhugaatti deebi'ee ofii isaatii araara akka qabaatuufidha wanta ta'eef nus namni hundinuu kana qabaachuutu irra jiraata. Egaa kaayyoon dhaamsi waldaan kiristaanaa qabaachuu qabdu gara fuulduraatti inni guddaan waldaan kiristaanaa kan isheen dhaabatteef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waldaa kana kan inni lafarra kaa'eef karaa isa ta'e, dhugaa isa ta'e, jireenya isa ta'e kana labsaa wangeela mootummaa Waaqayyoo babal'isaa dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ariifachiisuu akka qabnudha dhaamsi koo. Kanaaf waa'ee guyyaa har'aatti Waaqayyoon guddaa galateeffannaa. Sabi keenya hawaasi keenya yaa'ee magaalaa qulqulleessee isa hamaa garaa namaa keessaa hammeenya cubbuu haxxummaa qulqulleessuudhaaf wangeela Waaqayyo labsaa akka jirru beekamaadha. Guddaa galatoomaan jedhan. Faarfataa Waaq jira jalduun jedhama. Waldaa warra wangeelaa Makaana Sigimbii Dhakoota Qofaarraa waaqeffadha. Waldaan warra wangeelaa Makaana Sigimbii dabalatee waldaan akka sabakaa magaalaa kanaatti duula magaalaa qulqulleessurra waan jirruuf
tokkummaadhaan baanee hojichatti bobbaanee irraa. Kaayyoon guddaan waldaan kun qabattee baatee akkuma amaleeffatame waggaa waggaadhaan qaammee gaafa lama duulli magaalaa qulqulleessu akka waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaanisitti gimbiittira. Waldaan kiristaanaa amma dandeessu kosii magaalaa kana keessaa qulqulleessuudha. Wantoonni baay'een wantoonni garaagaraas waan jiranis tokkummaan hojjechuudha. Dargaggoota wangeelaan dhaga'een jira maal jettan dhaamsa maalii qabdaaf? Akka waldaa kiristaanaa warra wangeelaa makaanisitti gimbii akkasumas bakka gimbiitti Yesuus Kiristoos jireenya waan ta'eef namoonni karaa badiisaa irra jiran, namoonni karaa salphinaa irra jiran, namoonni akkasuma Yesuus Kiristoosiin hin fudhanne, Yesuus Kiristoosiin dhuunfaa lubbuu isaanii akka godhatan dhaamsan dabarsaa. Akkasumas ayyaana kana ilaalchisee, qaammee kana ilaalchisee dargaggoonni akka isaan jireenya isaanii mana qulqullummaatti dabarsaniif dhaamsan qabaaf. Eebbifamaa isinis. Meetii Takleedhaa waldaa warra wangeelaa makaanisitti gimbiirraan guyyaa irraa duula qulqullinaadhaa bara 2016 ilaalchisee simannaa bara 2017 kaayyoo isaanii guddaa warra Yesuus Kiristoositti namanneetu gara Yesuus Kiristoositti fiduudha. Warra Yesuusitti namannes gara Yesuus kottaa, Yesuus jireenyaa, Yesuus karaadhaa, Yesuus dhugaadhaan jedha. Duula qulqullinaarraa ilaalchisee immoo magaalaa keenya qulqulleeffannee ofii keenya qulqulleeffannee iyyuu gaarii nutti fakkaata. Waldaa makaana Yesuus burqaa waldaa makaana Yesuusii irraan dhufe adde Jigaayyoo Biraanuun jedhama. Waaqayyo karaa akka ta'e baree Kiristoos Yesuus fayyisaa ta'uu isaa baree Waaqayyo oolchaa oolchaa ta'uu isaa baree Waaqayyo namni kana hin beekne akka beekan namni baruu hin dandeenye immoo kanaaf fayyanii akka gara Waaqayyootti deebi'aniif har'a guyyaan isaa guyyaa fayyinaa guyyaa jireenyaa bara 2016 abduubatti hambifnee bara 2017 jaalalaan gammachuun firoota keenyaaf jireenya akka dabarru jaalala isaa dhuunfa ta'uu jedha maqaan isaa eebbifamu. Maqaan koo Saggaayee Eebbisaan jedhama. Waldaan koo waldaa Makkaneessuu Duree Somboo barreessaa dargaggootaa koree barreessaa dargaggootaa waldaa Duree Somboo. Akka waldaa keenyaatti akka akkasuma akka waliigala sabakaa keenyaatti sinodosii keenyaatti wanti hojjetamaa jiru duula magaalaa qulqulleessuun wal qabatee namni jireenya isaa garaa isaa kana qulqulleeffate Yesuus Kiristoositti akka amanu Yesuus Kiristoosiif jireenya isaa akka kennu Yesuus Kiristoosiif fayyisaa akka ta'e karaa akka ta'e dhugaa akka ta'e namni hundumtuu akka beeku kanaan kan wal qabatu jechuudha. Kan inni sababeeffatee magaalaa qulqulleessuu warri irratti bu'uureffatu jechuudha. Ani luba Yoonaataan Bijigaan jedhama. Waldaa amantootaa Gimbiirraan dhufe. Luba duree waldaa amantootaa Gimbiiti. Guyyaatti duula qulqullina magaalaa keenyaa irratti waldoonni amantootaa naannoo Gimbii keessatti argaman irratti hojjetan akkasumas immoo lubbuun sagalee Waaqayyoo dhaga'anii mootummaa Waaqayyoof hin qophaa'an jiranii guyyaa isaanitti dhugaa kana akka hubataniif labsii wangeelaa labsamaa jiru. Namooti dhugaa kana hin hubatin jirtan bakka jirtanitti nu hordofaa kan jirtan hundumti keessaniyyuu Yesuus karaadha dhugaadha jireenya. Isa malee gara abbaa dhaquu waan hin danda'amneef carraa argattan kanaan mootummaa Waaqayyootiif akka of qopheessitan yaada garaa keessanii akka geddirtan jireenya bara baraatiif of qopheessuun karaa kana malee waan hin jirreef gara kanaatti akka dhuftan jaalala gooftaatiin waamicha isinii goona. Lijaalem Gurmeessaan jedhama. Waldaa Makaana Yesuus Gimbiirraan dhufe miseensa jaarsolii waldaati. Guyyaatti waa'ee Kiristoosiin dhugaa baanuu fi duula qulqullina magaalaa Gimbiitiin hojjetamaa jirudha. Duula qulqullina magaalaa kana irrattis kosii qulqulleessuu magaalaa tokkummaa keenya irratti agarsiisuu fakkeenya warra kaaniif ta'uu fi bakkee isaa duwwaatu hin ta'in keessa keenyas qulqulleessuudhaaf guyyaatti Kiristoosiin dhugaa baanu jechuudha. Luba Bulchaa Galataan jedhama. Waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuus Caancoo irraanii luba duree waldaa sana. Hojii duula qulqulleessuu magaalaa Gimbiitti hojjetamaa jira. Kiristaanni biyya lafaatiin fi ifa soogidda isa kana hojiidhaan mul'isuudhaaf Yesuus Kiristoos immoo fayyisaa jireenyaa akka ta'e dhugaa ba'uudhaaf waa lama hojjennee jechuudha. Waldaan kun magaalaa keenya kiristaanummaan hojiidhaan mul'achuu waan qabuuf duula magaalaa qulqulleessuu kan wal qabatu achumaan waggaa kana ga'uu keenyaafis immoo Waaqayyo yerootti galata laannuudha jechuudha. Ulfaadha.
Maqaan koo Sanyii Teeraan jedhama. Waldaa warra Wangeelaa Makaana Yesuus Dirree Somboorraa. Guyyaa har'aa magaalaa keenya magaalaa Gimbii qulqulleessaa jirra. Akkuma kanallee Gooftaan Yesuus Kiristoos fayyisaa akka ta'e dhalootatti dubbachaa jirra. Oromoon gammachuu guddaadha jechuudha. Dargaggoota gooteef dhaamsa qabuuni umurii dargaggummaa keessanitti Gooftaan Yesuus Kiristoosin lallabuudhaan akkuma kana Yesuus Kiristoos jaalala akka ta'e dubbachuudhaan mana Waaqayyoo keessatti bara isaanii akka dabarsan akka kana gammachuudhaan akka jiraatanii jira. Thank you.
tokko lama sadii jirani. Baga geesse. Walumaan baga geenye ulfaadhu. Har'a duula qulqullina magaalaa sadarkaa waldaatti gaggeeffamaa jiru. Baay'ee namatti tola. Qilleensa baay'ee nama gammachiisutu jira. Furri Waaqayyoo hojii gurguddaa hojjechaa jira. Duula qulqullina